barana kan hin milkoofne seexana duwwaadha. Akkeedhu waaqayyo siif eeyyamameera galgala kana kaase. Si duraan baa galgala kana kaase. Sin ceesisa galgala kana kaase. Nami tokko iyyiti naaf eeyyamameera jedhime maaloo. Waaqayyo laayisensi waaqarraa siif kennu galgala kana. Eeyyama bantii waaqarraa siif kennu galgala kana. Dorgominuma milkoofta. Nagadinuma milkoofta. Hojjedhu tattaafadhu malee ittiin dabalama jedha waaqayyo. Qajeelummaa kee qabadhu malee dhugaa qabadhu malee lafa tilitte hunduma siduu kan lixaa jedha. Yesuus keetti marattee ol kaatee dhaabatta. Ijji kee tokko harca'ee hin badu. Sanyiidhaaf bultee dhalootaaf taata. Ijji kee tokko harca'ee hin badu. Waaqayyo abbaa ija kumaatamaa si godha galgala kana ameen jedhu. Baalaan beekamta miti ijaan si beeksisa waaqayyo ameen jedhi dabali. Sodaattanii taa'aa kan jirtan ba'uu taa'uu godhuu dhiisuu warreetta ba'i dura ba'eera jedha waaqayyo. Itti fufi si dura ba'eera jedha waaqayyo. Siniif eeyyamameera eenyullee sin dura hin dhaabatu. Dhagaa nama tokko mirga isaa qabi gaggam godhi hin sodaatini ba'i siin jedha waaqayyo. Waaqayyo dursee akkasnaan jedhe eeyyama barbaacha dhufaniiru. Mee warri eeyyama barbaacha dhuftan eeyyama kee barbaacha dhufeera jedhame maaloo. Yesuus jedhame maaloo. Dabaliiti Yesuus jedhime maaloo. Eeyyama kee barbaanna jedhame maaloo. Miila qabna jedhame maaloo. Garuu deemuu barbaannu si malee. Harka qabna jedha dabalaati. Garuu eeyyama kee malee sochoosuu hin barbaannu. Nagaduu beenna jedhanii mee maaloo. Hojjechuu beenna jedhanii dabalaati. Garuu baanuu jedhanii mee maal al takko. Baanuu jedhame maaloo. Maal jechuu dhufne irraa baanuu jechuu dhufne eeyyama gaafachuu. Mee warri eeyyama gaafachuu dhuftan gabaa baranaatiif eeyyama barbaacha kan dhuftan. Hojii baranaatiif milkaa'ina baranaatiif gaa'ela baranaatiif hojii baranaatiif milkaa'ina baranaatiif barumsa baranaatiif ani eeyyama gaafachuun dhufe eeyyama baafachuun dhufe warri ettan warri miilana warra eeyyama fudhatanii ba'anuudha naan jedhe. Eeyyama lafarraa miti laayisensi waaqarraa sii kenna waaqayyo. Laayisensi waaqarraa immoo namni lafarraa lafatti hin dhawaameen jedhi dabale. Laayisensi waaqarraa immoo namni lafarraa hambisuu hin danda'ameen jedhi dabale. Nami tokko iyyee baanuu jedhime maaloo. Dabale iyyee baanuu jedhime maaloo. Akkeedhu waaqayyo siif eeyyamameera galgala kanaa kaase. Sii kennama galgala kanaa kaase. Si duraan baa galgala kana kaase. Sin ceesisa galgala kanaa kaase. Nami tokko iyyiti naaf eeyyamameera jedhime maaloo. Dabalii naaf eeyyamameera jedhiyyiti aboo. Waaqayyo laayisensi waaqarraa siif kennu galgala kana. Eeyyama bantii waaqarraa siif kennu galgala kana. Yesuus Kiristoos gooftaa. Dabalaati ameen jedhaa. Waaqayyo galgala kanaa kaase namoota laayisensii barbaacha dhufanii baanuu warra naan jedhanudha. Deemnuu warra naan jedhanudha. Warri dhufaa jiranu kuni baanuu jechuu dhufu. Deemnuu jechuu dhufu. Ba'aa jedhiin naan jedhe waaqayyo. Deemnuu jechuu dhufuuti deemaa jedhiin naan jedhe waaqayyo. Sodaattanii taa'aa kan jirtanu ba'uu taa'uu godhuu dhiisuu warreettanu akkeedhu waaqayyo ba'i si dura ba'eera jedha waaqayyo. Godhuu dhiisuu akkam ta'u yaa waaqayyo maal jetta warreettani itti fufi si dura ba'eera jedha waaqayyo. Nami tokko iyyiti na dura ba'eera waaqayyo jedhi maaloo. Waaqayyo na dura ba'eera jedhi aboo. Soddomii lammaffaa irratti warra dhufan akkuma isin argitan humna hidhattu jedhiin naan jedhe. Innani humna hidhattu jedheetanii itti lallabee hin fixne otoo garaa nan gahin karaatti kuteen dhaabe. Sana booddee jara kanaasis humnuma hidhattuun jedhaanii jennaan dhiisinaan jedhe waaqayyo. Jarri kun eeyyamas dabalanii gaafatu naan jedhe. Humna duwwaa miti eeyyamni isin kennamaaf naan jedhe waa. Sana booddee laayisensii mata duree isaarra teembiriin kan irratti rukutame. Teembiriin kan dugda isaarratti rukutame laayisensii bituu gurguruu tuullaa sanatti agarsiise waaqayyo. Jarri kuni ankenneeraaf eenyullee harkaa fuchuu hin danda'u naan jedhe. Baay'een eeyyama baafatanii harkaa gala. Baay'een eeyyama baafatanii hin kassaru. Warri kun garuu naan jedhe waaqayyo isa lafa kaanii dhufani.
isa lafaachumatti dhiisanii dhufani arra galgalaa kaasee nan kennaaf naan jedhe Waaqayyo. Har'a akka tiyyitu barbaadu ji'arra akka tiyyaa deebitu barbaada. Ji'a lamarraa iyyaa akkati deebitu barbaadaan. Amma konkolaataan guututti neegu kan warra irratanii nan kaffalaa nageessi handoof gaati. Maalennaan dhuga baatii jabaatu mana koo jira. Maalennaan waan cimaa mana kootti hojjeteera. Maal jennaan Waaqayyo waan haaraa godheera. Haleluuyaa. Akkuma daa'imni hojiidhaaf miti taphaaf yaa abbaa baanuu taphannuu jettu. Ani immoo qofaa koo ba'ee akkan hin salphanne qofaa koo fiigee akkan hin kufne qofaa daldalee akkan isan qabu hin mancaafne qofaa deemee akkan bakkeetti hin hafneef akkasuma duwwaa miti yaa Waaqayyo daldalee akkan hin kassarreef ba'ee akkan hin salphanneef ba'uusiin jechuu dhufeera warra jedhantu iddoo kana jira. Yaa Waaqayyo baanuu jechuu dhufneerra. Yaa Waaqayyo jalqabnuu jechuu dhufneerra. daa'imni abbaadhaan ba'uu jettee akkuma eeyyama gaafattu hojiidhaaf miti taphaaf hojiidhaaf miti fiiguudhaaf hojiidhaaf miti riyaa arguudhaaf aniif ijoolleen kee immoo yaa Waaqayyo gooftaa hojjechuudhaaf daldaluudhaaf gaa'elaaf nagaduudhaaf barachuudhaaf waan tokko gochuudhaaf wangeela lallabuudhaaf hojii keetti ba'uudhaaf baanuu jennee si gaafataa jirra yaa Waaqayyo harki ba'aa jedhu nu dura haa ba'u galgala kana. Amma namni baanuu jedhu Milisa tokko bakkee jira milisa tokko mana jira bayyannaan isa tokko duuka buuse deebisennaan immoo isa qabu sassaabbata. Milli nama baanuu jedhu tokko bakkee jira tokko keessa jira deebi'uufis qophaadha deemuufis qophaadha. Waaqayyo immoo akkas jedheera yaada koo gaafattanii eeyyama koo gaafattanii waaw hin dhabdan na biraa galgala kana eeyyama jira si eeyyamameera jedha Waaqayyo. Kutaa macaafa qulqulluu qabattanii kan jirtan ishee kana duwwaa dubbiseensi wajjin kadhata guddaa godha hafuuraan akkasiin guutamtan waan an barbaaduuf lammaffaa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsi tokko kutanni raajotaa gaaf tokko Elsaa'iidhaan kunoo iddoon nuyi si dura itti wal geenyu baay'ee waan nutti dhiphateef hadaraa tokko tokkoon keenya gara Yordaanos dhaqnee dhaabaa murree manatti wal geenyu akka ijaarrannuuf tole nuun jedhani innis dhaqaa tole isiniin jedheera ittiin jedhe isaan keessaa inni tokko Adaraa atis immoo nuyi garboota kee wajjin hin naqxure jedhee gaafate. Inni immoo deebisee nan dhaqa ittiin jedhee jedha. Ameen jedhamee maaloo. Ijoolleen Elsaa'i boqonnaa 6 lakkoofsa tokko kanarratti lafa teenyu bal'ifachuudhaaf mana keenya babbareechachuudhaaf gara Yordaanos yoo deemnee muka murree yoo ijaarranne maal jettaa? Qottoo qabnaaf hin baanu bosona beennaaf hin baanu yaada kee baruu barbaanna mana nutti dhiphate jireenyatu nutti hin tolle haala mimmijeeffachuu barbaanna babal'ifachuu barbaanna iddootti wal geenyu kana iddoo si duratti itti walitti qabamnu kana lafa walitti qabama keenyaati iddootti teenyee barannudha lafatti Waaqayyoo wal arginudha yoo baane Yordaanositti gadi yoo buune maal jetta Baanuu meeyyaati baanuu jedhame baalo waaw akkam bareeda dasseedha iyyaati baanuu jedhame baalo dabalaa sagalee homaa waraanaa fakkaatu warra irra keessaa baanuu jedhame baalo qottoo qabna gurbaa tokko duwwaatu ergisaa dhaqe malee hundi isaanii qottoo qabu gurbaa tokko duwwaan liqiidhaan dhaqee hojjetaa jira malee hundi isaanii qottoo qabnaa kaa deemnee murree mana bal'ifannaan jenne maaliif wal cunqursinee teenya amma dhiibbachuu bal'ifachuu dandeenyaan jenne gara Elsaa'i dhufan nama Waaqayyoo jedhan qottoo jira Yordaanosin beeku eessaa murannan jenne beeku sammuu isaanii keessa eessa akka jiru waan ittiin muranus qabu akkaataa itti muramus beeku ijaaruunis harka isaanii keessa jira garuu akkas jedhan baanuu qottoo qabna jenneen deemnu maal jetta baanuu maal arga keessa lamaan qaat godhaa kaasaati yaa Waaqayyo ba'uu jedhaan hime maaloo gabaa miilanaatti ba'uu jedhaa dabalaati hojii miilanaatti ba'uu jedhaa dabalaati daldala miilanaatti ba'uu jedhaa dabalaati hojii miilanaatti ba'uu jedhaa dabalaati iyyaa walgaa ba'uu jedhaa hime maaloo ba'u dhaqaa siniif eeyyamameera eenyullee sin dura hin dhaabatu dhaqaa nama tokko mirga isaa qabi gaggam godhi ba'i siin jedha Waaqayyo jedhiin maaloo hin sodaatini ba'i siin jedha Waaqayyo
Ite bay yaadi jara karaa wallaalanii miti. Yaadi jara yaada dhabanis miti. Yaadi jarri yaadaa jiranus daba qabaaf sodaa wayiin qaban. ጉዝጓዝ ያስተካከሉ ነው የሆነ ነገር ያደረጉ ነው ከሰውየው ጋር የሆነ ሊስማሙ የሚፈልጉት ነገር አለ ዋን አስማማ አታጀረ ነው ቀቡ ከኡንዲ ጀራ ዱበቹ ዮባታኒስ እኒ ተቆሮማ ኤርገሳ ኤርገኒ ባአጀደ ቦዴ ሮማቱ ኢትስቀ ኢፈማ ማልታ አትስገሩ የሆነ ወጅም ባቴ ቆባባውን በርባሉ የሆነ ወጅኒም ባቴ ማልታ argite yaadi jara isa miti achi miti isa jal qabarra miti karoorri jara qobaa yoo deemne milkoofnuufi qobaa yoo deemne nuun ta'u si wajjin deemuu barbaanna muka muruu barbaanna jedhaniitu warri kaan sossodaatanii zorri waan jedhanatti fakkaatanii tokko garuu mataasaa uqqataa jedhaadhumatti siqe akka jedhe hunda isaanii bakka buusaa kan isin argitanu maaltaa yoona wajjin baate hin jenne maaltaa yoona wajjin baate yaadi anam macalaqqisiisaa jiru yaada dhuunfaa kootuu hin taane yaada gubaa'ee kanaati jedhe anis yaada gubaa'ee kanaan fidee dhufe yaada ummata kanaa fidee dhufe waaqayyo ba'uu duwwaa miti karoorri keenya wajjin baanuu jechuu dhufne yoo ati baate malee baanu jechuu dhufne yoo ati nu duuka taate malee deemnu jechuu dhufne harka kee kaasiti ameen jedhi dabaliiti baanuu jedhame maaloo warra sijil calluma jedha warri manaayyati baanuu jedhame maalo yaa waaqayyo baanuu gabaan miilana kisaaraadhaan guutamaadha xoosaadhaan guutamaadha baanuu moo yaada keetiin guutamaadha baanuu gabaa miilanaatti nama baay'ee nyaatamaa laata baanuu moo dhiisnu warri yaada waaqayyootiin baanii galanu nyaataman nyaatu malee ameen jedhe qottoon jira muruu beeku garuu yaade ke maa inni gaafanna baanuu enna balifachuu barbaadamite miidhaguu barbaadamite waaqayyo kan inni itti waliin galle saamicha duwwaati saamicha warri baatanu hin bayinaa jedha waaqayyoon duutu hojiitti ba'u kan barbaadanu dabqa mallattoo dhaabbaatu gadi ba'uuf ol galuu keessanitti kan sin eebbisu anaa jedha yeroo gadi baatan yeroo ol galtan sin eebbisaa jedha gombisaa badhaadhummaa koo hojii harka keessanitti nan ergaa jedha harka kee ol kaasi waaqayyo na wajjin jira jedhi maalo akkanaan jedhe waaqayyo dhuma sagantaa kanaatti sodaattuun tokko as keessan jiraatu hafuura sodaa nama hundarraa nan cabsaa jedhe waaqayyo yaadda'an deemtanu kana booddee sodaataan deemtanu kana booddee waaqayyo akkasin wajjin jiru waaqayyo akkasin gargaaru hin argitu galgala kanaa booddee nama tokkittiin barbaadan nama Yesuus Kiristoosin akka wayyaatti uffatee gadi ba'u waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe hin sodaatinan siif gaachana keetii maal ennaan na uffadhuu bahi malee wanti sitti darbatamu hunduu eenyuu waraana na waraana malee si waraanu na amanaa an obboleessa keessan akkuma keessan foon uffataadha lubbuun qabaa gadi ba'aa isiniin hin jedhu akka jedhu waaqayyo ba'aa isiniin jedhaadha ba'aa na baanuu maal jettaa yoo baane yoo ijaarranne bal'ifachuu barbaanneetiif yoo baane tottolfachuudhaaf yoo baane isa arraa kanarra miidhaguu barbaanneerra ijaaruu barbaanneerra dhaqnee murannu Yordaanositti gadi buunu dhaqnee finnu murree ijaarru jedhanii gaaffii kan erga gaafatanii booddee Elsaa'i dhaqaatti hin jedhe inni tokko garuu afee akka jedhe ba'uu keenya duwwaa miti erga nu eeyyamte maal ta'a yoo nu duuka deemte simboo keenyaati surraa keenyaati aduu ganamaa keenyaati si maleen bareednu ka si maleen tollu ka gabaanati keessan jire silumaan bareedu hojiinati keessan jire silumaan bareedu maal ta'a yoo wajjin baane baanuu jechuu duwwaan dhufne wajjin baanuu jechuu dhufne irra Yesuusiin har'a warri waaqayyo wajjin maleen baanu warri ettanii yaate ameen jedhaa dabalaati na Elsaa'i beenaa kasin duukan deemaa simboodha erganaan jettanii sin duukan deemaa nuu murtamitiim sin baachisnu ati jiraachuun keenya nuyi boo'icha nu oshita iyya akka tasaa nu oshita qottoo bade nuu baasta waan dhokata argita namni akkasii tokko gabaa dhokataa keessa warqee fuudhee sitti kenna waaqayyo
galgala kana kaasee hafuura milkaa'ina fuuchuu kan dhufe namni tokko ameen haa jedhu. Waan hunda caala waaqayyo na wajjin ta'uu isaanitti Muusaatiif nan galateeffadha kan jedhu. Siduu kan jiran jechuu isaatiif nan galateeffadha kan jedhu. Dadhabaa taatus sin gargaaran jechuu isaatiif nan galateeffadha kan jedhu. Gati ati nama caalteef miti mabbaate. Waaqayyo maal jedhaa jira? Dadhabummaa keetti ilame dadhabaa keetu jabaa waaqayyootti hirkata galgala kana. Yesuus keetti marattee ol kaatee dhaabatta. Ijji kee tokko harca'ee hin badu. Sanyiidhaaf bultee dhalootaaf taata. Ijji kee tokko harca'ee hin badu. Waaqayyo abbaa ija kumaatamaa si godha galgala kana ameen jedhu. Baalaan beekamta miti ijaan si beeksisa waaqayyo ameen jedhi dabali. Amma dandeesse wangeela dabarsitee dhalootaaf darbawa. Afurichi galgala kana sitti kennamu maqaa Yesuus. Baanuu'el eeyyee sana booddee ba'uu duwwaa miti eenyu nu duuka baataaree jennaan eeyyee nan baa'e. Sin duukan baa'e. Nan ba'a na duuka ba'a jedhame maaloo. Nan ba'a na duuka ba'a jedhame. Nan laala burrusi sodaa wayii. Gabaa miilana namoota sodaatan, hojii miilana, ijaarsa miilana namoota sodaatan, laphee isaanii irraa dhagaan tokko tubututu argaan jira. Barana kan hin milkoofne seexana duwwaadha. Barana kan ol hin jenne seexana duwwaadha. Waaqayyo dadhabaa tokko lafaa kaasee naa baay'ee waaqayyo. Jedhi dorgominuma milkoofta, nagadinuma milkoofta, hojjedhu tattaafadhu malee ittiin dabalama jedha waaqayyo. Qajeelummaa kee qabadhu malee, dhugaa qabadhu malee, lafa tilitte hunduma si duukan lixaa jedha waaqayyo. Gabaa gurguddaa dhaabatteef miti, impoort ekspoort gooteef miti, jimaatuma irratti si gargaara waaqayyo. Maqaa waaqayyo waaqa jiraataatiin qabeenya wangeelaa achi butu, qabeenya mana waaqayyoo ijaaru, qabeenya haadha hiyyeessaa lafaa kaasu, qabeenya dhukkubsataattiin gargaartu, qabeenya Itoophiyaadhaaf ta'u sitti kenneera galgala kan. Nama si bira jiru ilaaliiti ba'inaan jedhe waaqayyo jedhiin maaloo. Silallee sodaataan ture jedhiin maaloo. Amma dhibbaa amaneera jedhiin. Godinaan jedheera waaqayyo jedhiin maaloo. Ani immoo jedhi dabaliiti. Waaqayyo natti dubbannaan dukkanatu na biratti ifa ta'a jedhi dabaliiti. Ifa jennaan waaqayyo dukkanni iyyuu si biratti maali? Galgala kanaa kaasee milkoofteetta jabaadhu waaqayyoon duukaa. Nami tokko Yesuus. Gaaf tokko waaqayyo Musee fa'een ba'aa jedhe. Museen waaqayyotti ba'ee ba'aanuun jettaa jedhe. Ba'aanuun jetta garamitti baanaa? Eenyu wajjin baanaa jennaani ergamoota koo sin dura nan baasa. Museen nama abshaaladha. Hin baanuu jedhe. Ergamaan si dura baasa sin jedhe Musee hin baanu. Maal malee yoo ba'aanuun jettee jennaani situ nu duuka ba'a. Yoo ba'aanuun jettee eenyutu nu duuka ba'a? Situ nu duuka. Yoo ati nu duuka baate malee ergamoota wajjin hin deemnu, nama wajjin hin deemnu, duumessaa wajjin hin deemnu. Baay'ee way ergamaa waan salphaan seenati. Yaada Museetu iyyuu ergamaa bira darbe malee. Ofuma keetii yoo nu duuka baate malee. Yoo ati baate malee ergamaadhaa wajjin hin baanu. Yoo waa bade karaa irratti isa gaafanna moo si gaafanna deebinee bafisuun si wajjin hin bane hin baanu. Warra akkasiniin jedha waaqayyo. Ergamaa wajjin ba'uu diddee galgala kanaanumaa wajjin baata jedha waaqayyo. Nami tokko iyyiti si wajjin baana jedhimee maaloo dabali. Waaqayyo wajjin baana jedhi dabali galgala kana. Eenyu kan waaqayyo wajjin ba'u, eenyu kan leenca Yihuudaa wajjin baanu. Nami tokko iyyiti nin baana. Eenyu wajjiniin? Eenyu wajjiniin? Barachuu eenyutu baharra? Daldaluu eenyutu baharra? Aggaamtenni isinii jedhaadha waaqayyo. Itti bu'i jedhiin nama si bira jiru maaloo. Itti bu'i hin sodaatini jedhiin maaloo namachichaan. Hin sodaatini. Nami tokko raasii hin sodaatin siin jedha waaqayyo. Namoonni tokko bara nama korweettu. Kana godheen kana godha qoyime kun takka aturu wettu. Gochuu dandeessu garuu qoyime barana qoy qilleensichis gar tokko ta'u. Filannoonis gar tokko ta'u. Waaqayyo mee filannoo boodas filannoo duras si duuka jira taanaan si duuka jira Yesuus. Ati garuu qoyime barattiin kun adarbitu qoyime waggoota lamaan sadem tokko obsinuu laata qoyime brother qoyime amma tettutti kormaaf dhalaa godha wantichati
barana yoo bitte si wayya isa dhufu lama ta'a. Barana yoo itti buute wayya isa dhufutti darbita. Baranuma waaqayyoon abdadhu wanti waaqayyoon abdatanii daaraan ammaaraan iyyuu qabeenya ameen jedhatu. Waaqayyoon amanatanii wanti qaban muktuu iyyuu qabeenya ameen jedhatu. Museen waaqayyoon amanatee muka qabe malee muka galaana nama ceesisa jedhee miti. Waaqayyoon sagalee waaqayyoo amanateetu uleen sirka jiru dhimma baasa jennaan. Halleluuyaa. Biddeen kee maal keessa jira jennaan kuno. Bishaan keessa jira jennaan kuno. Minaan kee hoo jennaan kuno. Maal keessa ulee citaa keessa moo eeyyee kana keessa naa kaa'e waaqayyo. Waaqayyo si duuka jiraannaan dhuguman siin jedha dubbii arraba keetutu biddeen ta'e afaan keetti deebi'a.